Harka fuunee attamdiftuu dhaggeeffattoota keenya reediyoon Afuura Biyya qophii sharraa qabattee dhiyaatteetti. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaanis OMN keessatti rakkoon uumame karaa miidiyaalee garaagaraa dhaga'amaa tureera. Keessumaa hoogganaa boordii kan turan Dr. Hamza Abdurazaaq erga hojii isaanii gallakkisanii booda waa'een OMN waa baay'een jedhameera. Waa'ee dhimma kanarratti dhaggeeffattootni keenya hubannaa gahaa akka qabaataniif raadiyoon Afuura Biyyaa kanneen dhimmisaa kallattiidhaan ilaallatu qaamilee garaagaraa haasofsiistee isinii dhiyeessiti. Gaggeessitoota OMN hoogganaa duraanii Dr. Hamza Abdurazaaq, xiinxalaa siyaasaa Jawwaar Muhammad, Dr. Solomoon Ungaashee hunduma isaanii wal duraa duubaan sagantaalee keenya gara fuulduraatti dhufan keessatti haasofsiisnee isinii dhiyeessina. Har'aaf garuu keessummoota keenya goonee kan nuun qabannee dhiyaanne hoogganoota OMN. Dr. Ahmad Galchuu durataa boordiiti. Obbo Kitaabaa Magarsaa barreessaa OMN, Obbo Abarraa Tafarraa miseensa, Obbo Girmaa Taaddasaa hoogganaa olaanaa, Dr. Biraanuu Dirbaabbaa gulaalaa muummee siyataan, Obbo Heenok Gabbisaa immoo itti gaafatamaa birkii seeraa Oromoo Miidiyaa Neetwoork. Keessummoota keenya hunduma isaaniiyyuu maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galateeffachaa muuziqaa ce'umsaa kana booda gara gaaffiif deebiitti isin ceesisna. Dr. Ahmad Galchuu durataa boordii Oromoo Miidiyaa Neetwoork, Obbo Kitaabaa Magarsaa barreessaa boordii Oromoo Miidiyaa Neetwoork, Obbo Abarraa Tafarraa miseensa boordii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork, akkasumas Obbo Girmaa Taaddasaa CEO yookiin hoogganaa olaanaa Oromoo Miidiyaa Neetwoork, Dr. Biraanuu Dirbaabbaa Editor in Chief yookiin gulaalaa Oromoo Miidiyaa Neetwoork, Obbo Heenok Gabbisaa Oromoo Miidiyaa Neetwoorkiif itti gaafatamaa dhimmoota seeraa affeerraa raadiyoo Afuura Biyyaa kabajuudhaan keessummaa keenya taatanii dhihaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Hundumti keessanillee baga nagaatiin dhuftan. Gaarii dhagaatii gaaffii koo Dr. Ahmad irraan eegalaa. Dr. Ahmad koreen yeroof karaa boordii dhaabbate yookiin ad hoc komitee kan Oromoo Miidiyaa Neetwoork ibsa baase keessatti rakkoolee OMN keessa turan qorachuu miidiyaa madda rakkoo kanaa addaan baafachuu adeemsa fuulduraaf daandii saaquuf rakkoo kanarraa baratanii miidiyaa jabaa ijaaruu qabxilee jedhan tarreessitaniittu. Rakkooleen OMN keessa turan isaan kamii maddi rakkoo kanaa hoo maali? Hayyee Obbo Israa'el sagantaa kanarratti dhooffeessanii hiree waa'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessatti rakkoolee garaagaraa kan mul'atan irratti yaada qabnuu fi furmaata isaa ilaalchisee akka yaada keenya ibsannu hireen ulaachuu keetti fi baay'ee galatoomii maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin. Egaa kana jedhe booda gama gaaffii kiyyaatitti kun deebi'u rakkooleen garaagaraa keessa'uu karaa quunnamtii garaagaraatiin waa'een hojjettoota lamaan dalagaa isaanii fedhii isaaniitiin gallakkisanii dalagarraa bahan sanii wal qabatee koomiin garaagaraatii fi information garaagaraa akkuma dhagaameen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Board of Trustees boordiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hatattamaan walgahii hatattamaa yaamee yeroo sanitti haala kanaa akkamitti ilaallaa waan jiru marii bal'aa godhuudhaan rakkoo kana gadi fageenyaan qoratee rakkoo kana itti isaa eegabee booda yaada furmaataa wajjin yeroo gabaabaa keessatti dirqama kana raawwatee akka karaa
boordiitti gabaasa akka dhiyeessu koreen utubame. Koreen kun nattamatti dalagaa isaa jalqabee rakkoo kana keessatti haala garaagaraatiin hojjettoota irraa jalqabee bulchiinsa namoota dalagaa fedhii isaaniitiin gallattisan namoota dhimmi kun ilaalu hunda yeroo gabaabaa keessatti qunnamuudhaan rakkoon kun eessarraa ka'ee maddi isaa maali waan jedhuu fi eega rakkoon kun beekame booda furmaanni isaas maal waan jedhu gabaasa boordiif dhiyeessanii akkuma gabaasa sun deebi'ee ammas boordiin walgahii atattamaa yaamuudhaan gabaasa san eega gulaalee eega xiinxallee laalee jechuu hiyya gabaasa san mirkaneessee uummata keenyaaf deeggartoota keenya fi ibsa garaagaraa akkuma beekamu karaa meeshaa sabquunnamtii garaagaraatiin karaa televezyiina keenyaatiin karaa argame hundaan uummata keenyatti rakkoon ta'e maal akka ta'e furmaanni isaas maal akka ta'e ibsa kennuu keenyas akkasumatti ni yaadatama. Gabaabinatti gaa rakkoon kun hiddiisaa rakkoo bulchiinsa ilaalchiseeti. Dalaydoonni lama haala naamusa hojiidhaa hir'isanii waan argamanii fi jaarmayni kun akka jaarmaa tokkootti hojjettoonni isaa naamusa eeguu qabantu jira. Kontiraata isaanii keessattis ta'ee akkuma waliigalaatti hojii isaanii irratti wanni isaan naamusni isaan eeggachuu qaban hir'isee waan argameef hojjettoota kanarratti tarkaanfiin adabbiidhaa fudhatame jechuudha. Akka gaariitti akka hubatamu hin ari'amne tarkaanfii adabbiitu irratti fudhatame jechuudha. Tarkaanfiin adabbii kun erga fudhatame booda hojjettoonni kun tarkaanfii irratti fudhatame sun yoo isaan kan madaalle ka ta'u ta'e yookaan immoo sanirra mormii yoo kan qaban ka ta'u ta'e akkuma jaarmaa kamiyyuu karaan isaan itti iyyachuu danda'an qaama olaanaa jaarmaa kanaatitti iyyachuu mirga isaanii ifa jira. Mirga kanatti fayyadamuu feene mirga isaanii ka dalagaa gallakkisanii deemutti fayyadaman jechuudha. Karaa sun filatanii dalagaa gallakkisanii bayanii rakkoon achirraa burqe hojjettoonni kun dalagaa gallakkisanii bahuun isaanii erga dhagahame booda oduun garaagaraa miidiyaa keessa faca'uu jalqabe jechuudha. Oduun komiin garaagaraa muufannoon garaagaraa haala garaagaraatiin uummata keessatti faca'uu jalqabe jechuudha. Hiddi isaa dalaydoonni dalagarraa bayan kun sababii oduun garaagaraatii fi ololli garaagaraa kan bifa garaagaraatiin akka faca'e hundi kennee yaadannaa. So hiddi isaa achirraa ka'e. Rakkinni jedhamu sun maalidha? Rakkinni ifatti wanti beekamu jira? Rakkinni dalaydoota sani akka adabbii irratti fudhatamu godhe jechuu keeti moo? Rakkinni isaaniin adabbiin akka irratti fudhatamu godhe sun maali? Boodanas gadhiisanii maaliif ba'anii? Maaliif furmaata dhabee achuma keessatti jechuu kiyya? Waa'ee kana ilaalchisee dalaydoonni wanni isaan achi keessatti badiin achi keessatti argame bulchiinsa haala dalagaa bulchiinsatti walitti qabatu tokko tokkoon waa'ee kana jedhee maqaa dha'uun hammatti kan qabuun sadarkaa boordititti waan san guyyarraa guyyatti waan dalaydoonni isaan argamsiisan maali waan jedhu qabatamatti amma maqaa fi dha'uu hin danda'u. Garuu namoonni dhimmi kuni fuulleen ilaalu paanaalii keenya keessa waan jiraniif itti dabalanii ibsa kennan jedhee yaadaa waa'ee kana gadi fageenyanii qabxiidhanii wanni inni naamusaa kan argame maal akka ta'e. So walumaa galatti sanii obbo Dr. Birhaanuu as jiranii obbo Girbaanis irratti dabaluu danda'u. Walii galatti garuu waa'ee bulchiinsati jechuudha. Waa'ee dalagaa hariiroo dalagaa fi
dalagsiisuudhaa fi dalagaa nama dalagsiisu employee and employer relationship jechuudha. Kanaan waan walitti hidhateedha. So rakkoon walumaa galatti qabnu kan biraa gabaasa kana keessatti mul'ate dhaabni kun dhaaba haaraadha. Jaarmaa haaraa kaleessa jalqabee jaarmaan haaraa inni kaleessa jalqabee yeroo fudhata. Waan barbaachisaa ta'e guuttachuudhaa fi karaa humna namaatiin karaa loojistikii garaagaraatiin riisoorsii garaagaraa guuttachuudhaa fi yeroo barbaachisa jechuudha. Hojjettoonni keenya kan miidiyaa kana keessatti hirmaatan waa'ee miidiyaa kanarraa karaa ogummaatiinis ta'e karaa muuxannoo garaagaraatiin miidiyaan kun qacalee waan ta'eef saba keenya keessatti walumaa galatti ogummaan karaa meeshaa sabquunnamtiitti fayyadamus ta'e waa'ee miidiyaa kana ilaalchisee hir'inni guddaa waan jiruuf hir'inni jira jechuudha. Karaa miidiyaa kana walumaa galatti akka jaarmaa functional ta'ee miila ofiitiin gad dhaabbatee waan silaa barbaachisu hunda akka barbaadametti dalagaas akka efficient ta'etti sochoosuu irratti hir'ina garaagaraa ni qabna jechuudha. Kun waan eeggamu tokko jaarmaa haaraa dhaabbatuusaa fi kuni rakkoo nutis fuuldura itti yaadaa jirru nutis beekaa jirru baatii 8 deemnee jirra. Baatii 8 deemne kana keessatti booda deebinee maal hir'inni keenya maaltu nurraa hir'ataa maal guuttachuu qabna maal fooyyeffachuu qabna ammas maaltu nu barbaachisaa karaa riisoorsii garaagaraatiin karaa humna namaatiin karaa qabeenyatiin karaa meeshaalee garaagaraatiin hir'ina qabnu kana gamaggamnee fuulduratti guuttachuu qabna jennee waan nuti akka bulchiinsa miidiyaa kanaatitti nuti irratti yaadaa turre jechuudha. Unfortunately osoo waan san akka gaariitti yeroo argannee hin guuttatin rakkoon gufuun kun dhalate jechuudha. So rakkoon uumame kun wanni kontekstii kana keessatti ilaalamuu qaba jechuudha. Baakgiraawundii kana keessatti ilaalamuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya wanni dhaamuu barbaadu miidiyaan kun miidiyaa haaraa ta'uu qacalee kichoo amma lafaa ka'u ta'uu isaanii hubatanii obsa gahaa akka nuu kennanii fi yeroo akka nuu kennan kabajaan gaafachuu feena. Rakkoon kun rakkoo humna miidiyaa kanaatiin humna bulchiinsa kanaatiin humna boordii kanaatiin hiikamuu danda'u. Rakkoo eeggamaa ta'ee rakkoo duraanuu mataa keenya keessatti itti qophaa'uutti jirru. Rakkoo kan hiikuudhaa fi yeroo fi obsi uummata keenyaan wajjin jiraate gargaarsa uummata keenyaan wajjin jiraate rakkoo kan hiikuudhaa fi qophiidhaa jechuudha. Akka furmaatatti wanni dhiyaates kana jechuudha. Gaafii keegaa paartii lammataatitti achi dabaluudhaa fi wanni akka furmaatatti dhiyaate guddaan jaarmaa kana akka jaarmaatitti hir'ina argine kana jechuudha. Karaa humna namaatiin jaarmayni kun almost percentii irra guddaan namoota volunteer ta'aniin deemutti jira jechuudha. Namoota jiruu isaanii oofachaa dabalatanii fedhiidhaan kafaltii malee jaarmaa kana gargaaranii deemama. Boordirra jalqabee executive councilin guututti nama tokko ala kafaltii malee dalagu. Dalagaan miidiyaadhaa sagantaa garaagaraa qabuu fi bifa miidiyaa keenya kanatti socho'u humna nama volunteer ta'eetiin socho'uu akka hin dandeenye amma argaa jirra. Yeroo duraa humna qabnu jalqabnee waan qabnuun dalagaa eegallee adeemsa keessatti garuu humna volunteer ta'een miidiyaan kun yeroo dheeraadhaaf itti fufuu akka hin dandeenye arginee jirra. Duraanis waan kana irratti yaadamaa turame koreen kunis wanni xixiqqaallee arge kana. Kanaaf tilmaamni lafa kaa'amee jira jechuudha. Rekomendeeshin amma dhiyaate kana keessatti bakka murteessoo ta'an bakka volontariidhaan namoota of kennanii kafaltii malee sa'a muraasa ta'e of kennanii dalaganii bakka socho'uu hin dandeenye humna qabnuuni hanga dandeenyetti sochii goonee bakki hedduu murteessoo ta'an bakki hedduu furtuu ta'an namoota full time dalaganii bakka buusuudhaa fi tattaaffii godhuu qabna. Kun waa hedduu jijjiira. Tokkoffaa dalagaan efficiency dalagaan dabala. Lammatamuu humna namaatiin hir'ina qabnu waan gabaabsuu fi kuni rakkoo tokko rakkoo guddaa fuura jennee yaanna. Kan biraa waa'ee
bulchiinsa hojjettoota irratti gaayidlaayinii asiin dura jiru jajjabeessinee wanni hundi tiraansipaarantii akka ta'u akka dalaydoon akka itti hojjettu akka itti qaxaraman akka itti piroosesii human resource acquisition bulchiinsa hojjettoota kuni babal'atee akka gaariitti akka ifatti namni hundi beekuu danda'utti achi keessatti gaayidlaayinii garaagaraa baasuudhaaf kuni miidiyaan keenya amma naannoo tokkotti naannoo Minisootaatti heedkwaartarii qabnaa fuulduraa fi humna hojjettoota bakka garaagaraa jiran zoonii garaagaraatti yookaan koontineetii garaagaraatti bakka naannoo heedkwaartarii kanarra humni gahaan yookaan ogummaan gahaa namni qabu yoo hin jiraatin naannoo garaagaraatti daayiversifaayi godhuudha fi recommendation dhiyaate jechuudha. Kunis humna Oromoo humna karaa miidiyaatiin qabnu kan naannoo garaagaraatti addunyaarratti faca'anii jiran itti fayyadamuudhaaf waan jeessaa kunis waan irratti shaadamaa jiru. So walumaa galatti qabxiin gurguddaan kana ta'e qabxii 14 achi keessa jira jechuudha. Qabxii 14 kana tokko tokkoon ilaallamee dalagarra oolchuudhaa fi boordiin akka boorditti qophii godhutti jirra ammaan tana yeroo gabaabaa keessatti wanni qabxiin amma tuqe kanaa fi kanneen biraa kan achi keessatti tuqin ka waa'ee leenjii laachisee humnaa fi dandeettii dalidoota keenya ol kaasuu haala caasaa garaagaraa caasaa hir'ina qabu ka hanga ammaa adeemne keessatti hir'ina garaagaraa argine caasaa kana guuttachuu fi jaarmaa miila ofiitiin gad dhaabatuu fi namoota waan kanaaf of kennan kan bu'uuressitoota kan namoota hanga murtaa'e irratti miidiyaan kun akka san irratti hundaa'ee gad hin dhaabbanne akka miidiyaa ofii isaatiin of danda'ee namooti tokkos jaarmaa kana keessa deemanii lamas jaarmaa kana keessa deemanii jaarmaan kun garuu jaarmaa ofiin of danda'ee miila ofiitiin dhaabbatu ta'ee akka hiddi isaa babal'atee gad dhaabbatutti ijaaruudhaa fi recommendation achi keessatti dhiyaate sun nu dandeessisaa jennee itti amannu waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti gara recommendation fi yookaan yaada furmaataa kan dhiyaate san dalagarra oolchuudhaa fi qophiirra jirraa. Kanaaf uummanni keenya akka obsanuu godhatu akka dura jedhesan irra deebi'ee ammallee jaarmaan kun jaarmaa haaraa obsaa fi gargaarsanii uummanni keenya nu bira dhaabbate bulchiinsi amma jiru kun rakkoo kan irraa aanuudhaaf fedhiis dandeettiis akka qabu isin mirkaneessinaa. Kanaaf obsi keessanii fi gargaarsi keessan akka nu wajjin jiraatudha amantaa. Gabaabinatti kanuma namoonni biraa Dr. Birhaanuun yookaan obbo Girmaanii gaafii waan kanarratti wanni irratti dabalan yoo jiraate waa'ee diteeyil ta'ee dipaartimentii isaanii ilaaluu irratti wanni dabalan yoo jiraate isaaniif yoon dabarse fedhii kiyyaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Obbo Girmaa yaada kanarratti gaaffii kanarratti deebii isin qabdan maalidha? Fayyaa ta'e dura ta'an boordi keenyaa waan jiru waan muffatannatti fakkaata. Egaa akkuma jedhame rakkina jedhamee warri kaa'ames ta'ee qabatamaan rakkina dhugumaan argame boordiinis qopheessee dhaabe kan arge kan nuti turaan beeknus jira kan immoo alattis hojii adda addaas ka'a wal makee saba keenya keessatti waan baay'eetu haasa'amaa ture rakkinni jedhame garuu amma kan tarreessanii nuti kan beekne ammas kan irratti hojjechaa jirru garuu akkuma Dr. Ahmed jedhanitti kun waan eegamu. Ani baay'een gammadayyuu waggaa tokko osoo hin guutiin waa'ee baay'ee keessa baanee as ga'uun keenya hin taasisanii jechaadha obaroo hin taasisanii as ga'uun keenya
Hamileen keenya ammallee otoon irratti nafteewwan keenya baay'ee waan nama gammachiisu baay'ee rakkina jiru maas nama yaaddeessuu miti. Namoonni tokko Oromoon farda gulufuudhaan hin beekama. So ilma Oromoon naa dhalatu farda gulufuun irraa eegama haa ta'u malee waggaa tokkotti hin gulufu miilaan adeemu jalqabaani. So ilma Oromoo ijaa taateef qofa waggaa tokkotti farda gulufuu yoo sirraa eegame namni akka calqu kan barbaadu malee yookiin akka duutu kan barbaadu malee namni sirriitti yaaduu danda'u midhaan tokko amma dhalatee haa gulufuun jedhu. So akkasitti namni sirriitti yaaduu danda'u jaarmiyaan kun waggaa tokko tonguun maal hojjete hammadhaaf maal hojjechaa jira. Rakkinni jiru hojii isaatiin innaa wal madaalan dhuguma rakkina akkasitti nama horsuu yookiin akkasitti alatti bahanii holola kan akkasii kan adamsiisuu kan asirraan nu gahuuti yennaa jettee gaafattu natti godhuudha. So rakkina ta'e baay'ee miti. Baay'ee gaarii. Nutis akkuma boordiin jedhetti dandeettii keenyaan oliitiif miti. Completely. Actually, kan inni hadhinnaa tokko takka deemsan naan itti yaadu boordii keessame boronsan namni PhD qabullee nama meeqan ja'amu akkasi. Hoogganaa miidiyaa xiqqishuu kanaaf kennuudhaaf Executive Council keessatti akkasi boronsa muuxannoo jaarmiyaa guddaa warra gaggeessan of keessa jiru. So rakkinni jirtu baay'ee xiqqaadha. Nu harkaa kan baasu miti. Sabni keenya kana hubatee akkuma Dr. Ahmed jedhan obsee nu eegu hojiidhaan immoo isaanis kanaan dura agarsiisne irraa hojii keenya ammas nu arguu san jedhan. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Kitaabaa Magarsaattan darbaa seekreetarii yookiin barreessaa boordii Oromoo Miidiyaa Neetwoork. Ibsi karaa boordii bahee xumura isaa irratti akka mul'isutti boordii fi hoogganni Oromoo Miidiyaa Neetwoork tooftaa ittiin hojii geggeessu yookiin istiraatejii haaraa qindeessuudhaan Oromoo Miidiyaa Neetwoork gara yookiin nam-tokkee jalaatii baasuu akka ta'e ibsitaniittu. Ergi rakkoon karaa nam-tokkee uumamuu amantanii maalummaa rakkoo kanaa himurraati maaliif of qusattan kan jedhudha gaaffiin koo kuni kan obbo Kitaabaa Magarsaati. Obboleessa koo obbo Israa'el Bagaa akkas isnee miidiyaa Oromoo kanarratti yaada qabnu ibsannee uummata keenya qaqqabnu gochuu keetiif galata guddaa qabda. Kanaattaansee maalan jechuu fedha. Jaarmaan kuni nam-tokkeetu asiifachi raasaa jira. Boordirrattis ta'ee Executive Council iddoo adda addaatti kan jedhamu hin jira. Koreeni waa'ee rakkoo jedhamee xiinxaltee rakkoo qormaata gootee boordiidhaaf kan dhiyeessite. Tokko jaarmaan kuni qormaata godhamerraa humni alaa dhufe daboo jechaadha. Jaarmaa kanaafi itti dabalama ta'anii rakkoo kana hiikuudhaaf barbaachisaa akka hin taanetti mirkaneeffatte. Isa jechaanis boordii muuxannoo dheeraa qabanii dandeettii barumsa bifa adda addaatiin qaban waan ta'aniif warra Executive Council illee akkasuma hojjetoonni hojiitti ramadamanii hojjetan illee akkasuma kanaaf rakkoo jiru kana walii galanii karaa buusuudhaaf baay'ee salphaadha kan jedhu mirkaneeffattee jirti.
kanarraan kan ga'e gaanuti maal argine akkuma koreen kun qormaata gootetti namoota adda addaa wajjin haasa'uu dandeessira. Keessattuu namoota jaarmaa kana keessaa ba'anis ta'ee hojjetoota jechaadha kan achi keessa jiran wajjin haasoftee kan isiin irra geesse keessattuu Jawaari kan maqaan himamaa jiru dhiibbasii boordi irras ta'ee iddoo adda addaatti gochaa jira kan jedhamee himamaa jiru isa. Hojiin dugda duubatti hin hafa akkuma Dr. Ahmed Girmaanis tuqani keessattuu Dr. Ahmed bal'isee ibsa akka laatetti jaarmaan kun haara ji'a salgaffaa keessa jira. Ji'a salgaffaa kana keessatti gufuu mudatan hin jiru kana of dhoksuu hin dandeenyu. Akkuma nama haaraa ta'e jaarmaa haaraa ta'e bifa haaraadhaan of qindaa'ee tarkaanfatu gufuu adda addaatu isa qaqqabuu danda'a. Garuu jaarmaa kan jaarmaa godhu tokko rakkoon jira jedhee rakkoo sana fudhachuu danda'uu duwwaa itoo hin ta'e immoo furmaata kennuudhaaf qophii ta'uusaati kan garaagarisa godhu. Sadaffaan kutatee of kennee gara fuulduraatti jaarmaa kana guddisuudhaaf akka isaan waadaa galanii miidiyaa adda addaa irratti ibsamaa akka jiru ibsi karaa adda addaatiin kennamaa akka jiru dhageessanii jirtu. Kanaaf hojii iddoo hanqatanitti Jawaar seenee qajeelchuu tattaaffii gochaa ture. Keessattuu calqaba irratti yeroo OMN inaugureetii godhu ji'a sadii fi garasitti ramadamee deemuunsaa kontroversii lee uumuu hojii sanatti ramadamee yeroo hojjechaa turetti jaarmaan kun bifa olaanaatiin akka mul'ataa akka ture gabaasa argineerraa mirkaneeffanneera. Olii gadi tattaaffatee oduu naannoo adda addaatii walitti qabuudhaani jaarmaan kun akka sirriitti bifa nagaadhaan warraaquu danda'u godheera. Kana keessatti namoota tokko muusifne muusisuun hin mala. Iddoo namoonni iddoo tokkotti hir'atan jedhee itti mul'atu dhaqee hojjeteera hojjechuun hin mala. Egaa namoonni achuma keessa hojjetan akka mirkaneessanitti itoo namni kun naannaa kana jiraachuu baate jaarmaan kun bifa amma jirurra gahuu hin danda'u ture kan jedhanii immoo nuuf mirkaneessanis hin jiru. Akkuma dallansuu calaqqisanii irra deebisanii immoo kara nagaatiin bifa olaanaadhaan nama kana akka gaarii hojjatetti warra dhiyeessan jiru. Kanaaf maal koreen maal argite? Yes, duties, responsibility hojii hirmamee namni hojjetutu jira. Hojii hojjetan sana keessatti interfere akka godhetti ilaalameera. Perceptionii uumeera sammuu namaa keessatti kan jedhu koreen irra geesseera. Perceptionii namaa always dhaabuu hin dandeessu. Maaliif akka itti mul'atetti namni tokko yeroo ati qarqaartu welcome godheeti fudhateeti waliin tarkaanfata. Namoonni tokko immoo hojjechuu baatanis maa hojii kootti dhufee cuuphate jedhanii dallanuu hin mala. Egaa gara fuulduratti kana hin qajeelfan. Dhugaa jechuudhaaf namni kun hojiin
inni itti ramadamee hojjetu asirratti obbo Magarsa mee asirratti gaaffii tokkoon isin gaafadha. Nama hojjetu akka inni hin hojjenne hojii dhaabsistu moo wanta hojjettu karaa sirrii ta'e hojjedhu jettaniiti dirqama laattuuf? Maatiin galli maal jechuudha? Obbo Israa'el asirratti yaadatti dabalii waan kutaa seeraa irraa waa'ee hojjetaa hojjetaa waliin qabatee yaadamu. Haa ta'u itti fufime. Dhaabbanni kamiyyuu gaafa hundaa'u yookaan gaafa nama qacaru waliigaltee yookaan kontraata hojjetaa hojjechiisaa ni qaba. Hojjetaan qarshiin kaffalamu kun uummanni Oromoo kan dubbisaa cabee qarshii walitti qabee qarshii 20 dhaaba kanaaf kennu hundi keenya ni beekna. Qarshii uummanni kun dhaabbata kanaaf kennu sirnaa baay'ee gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kana walii wal qabatee hojjetaan kamiyyuu waliigaltee kontraata hojjetaa hojjechiisaa gaafa mallatteessu dirqamni inni tokko efficiency, effectiveness fi ethical responsibility kan jedhamu jechuudha. Kun maal jechuudha? Ga'umsaa fi dandeettii akkasuma immoo naamusa barbaachisaa ta'een hojii tokko hojii dhaabbatni irratti ramadu bakkaan ga'uu dirqama qaba. Kana yoo hin goone namni kamiyyuu yoo naamusa cabse yoo hojii isaa sirnaa hin hojjenne ga'umsa yoo hin qabaanne yookaan fedhii yoo hin qabaanne akka nama dhaabbata kana hordofuu gaggeessutti namni hojjetaan sun hojii irraa dhaabuun mirga dhaabbata kanaaf kuni dhaabbatni kun dhaabbata siyaasaa miti dhaabbata amantii miti dhaabbata kamiyyuu miti kun professionally uummata Oromoo sarbu gochuudhaaf yookaan tajaajiluudhaaf dhaabbata waan ta'eef regulate gochuun dirqama dhaabbata kanaa. Kana waan ta'eef haaluma kontraata keessa jirutti fakkeenyaaf kontraatni keenya at will contract jedhama. At will contract jechuun dhaabbanni kun yoo hojjetaan kamiyyuu yeroo kamitti kan ga'umsaa fi yookaan naamusa gaarii kan agarsiisu yoo ta'e yeroo kamittiyyuu dhaabsisuudhaaf mirga guutuu ni qaba jechuudha. Kun seeraan miidiyaa hundaa'e waan ta'eef seera hordofnaa namni kan dalaguu danda'u mirga isaaf dirqama isaa ni qaba. Mirgi isaa dirqama isaa immoo waliigaltee sana keessa kaa'amee jira. Dirqamni inni cimaan tokko ga'umsa qabaachuu qaba, dandeettii qabaachuu qaba. Keessatti immoo naamusaanii dalagaa dalaguutu irra jira. Hundi keenya gaafa dalagaa professional dalagnu mataa keenya qabna. Sirnaan hojii seennee sa'aatiidhaan hojiidhaa baana. Yoo dandeettii qabna hojiirraa akka hojjetoonni keenya akka nu dhaabsisan ni beekna. Jireenya dhuunfaa keenya keessa jechuudha. So naamusni gama sanaan argisiifame naamusa gaarii akka hin turre administratively gochuu ni danda'ama. Namni sa'aatiidhaan hojii seene sa'aatiidhaan hojii bahuutu irra jira. Kun basics waan ta'anidha. Oromoon uummanni Oromoo akka sosaayitiitti hamma haadhaatti dhaabbata mataa isaa dhaabbatanii wal qacaranii haayar wal godhanii tradishiniin sun hin daballanne so amma reefuudha kan babal'achaa jiru. Isa kanatti xiqqoo aayidiyaa wiird namatti ta'e uumuu danda'a jedheen yaada. Gama kanaan tu hubatame gaariin fakkaata. Baay'ee gaariidha. Mee gara obbo Magarsa yaada keessan xumurattani moo? Ila maalin egaa itti dabaluullee kan hin barbaade galatoomni qoleessi koo waan ifaa karaa seeraa hojjetaa fi nama hojjechiisuuf isa hojjetu gidduu galeetti isaanii maal akka ta'e ibsuu sirriitti danda'eera. Maalan jechuu barbaade egaa hir'ifneeti gabaasa galchine kan jedhu sanani sii tuquu barbaadeen. Tokko boordi jira, boordiin olaanaadha. Executive council jira, sana jalatti egaa hojjetoota jira. Jawaar iddoon inni qabu executive council keessatti departmentii tokko jalatti hojjeta. Resource mobilization jedhama. Resource mobilization sanarratti akka piyaa ta'eeti fundraising iddoo adda addaa deemee jaarmaa kana gargaaruudhaaf itti bobba'ee hojjechaa jira. Maaliin egaa kana jechuun koo Jawaar dhiibbaa eenyu irrattuu akka hin qabne perceptioniin ani duraansiin jedhe sanarraa alatti boordiin of danda'eeti
jaarmadhaa olitti maan kan itti gaafatama jaarmaa kana qabu waan ta'eef iddoo inni Jawaar boordii keessatti interfere godhe tokkollee akka hin jirre taasii hima. Haa ta'u malee yeroon kennameefi yeroo tokko ibsa waan nuti isarraa barbaannu waan tureefi daqiiqaa 30 dhufee ibsa waan dirqama isarra jiruu fi ibsuun kan isarra ture dhufee nu ibsuu danda'e. Sana alatti Jawaar tokkollee interferaansii akka hin goone executive council illee Dr. Girmaanii ibsa caalatti laachuu danda'a. Rather amma ummanni Oromoo beekuun kan irra jiru nama tokkorraa ol guddachuun akka irra jiru. Nama tokko duwwaarratti emphasize godhanii hojiin jaarman hojjetu akka hin haguugneen abdiin uummata Oromoo irratti himaa jira. Structure qabna qaamni jaarmaa hin jira kan ittiin gaggeeffamus seera qaba heera qaba top to bottom jechaa kooti. Seera sanatti waan bullee seerri sun qaamni sun ammallee intact waan tokkollee wanti jabe hin jiru. Responsibility immoo yes akkuma achi keessatti tuqame perceptionii sana balleessutu irra jira. Inni argamuun waan irra hin jirreefi iddoo itti ramadametti focus godhee akka hojjetu boordiin ibsa laateefiira. Kuni baay'ee ifaadha. Karaa executive council directorri caala waa'ee kanarratti si ibsuu danda'a. Immoo wanti guddaan maalinni namni hin balleessu siin jedhe waan balleessaa sanarraa baratee gara fuulduraatti tarkaanfachuu isaa kan mul'isu. Iddoo lamatti amma dhiyoo dhimatti uummata keenya fundraising gochuudhaaf deemamee ture. The latest one was Las Vegas. Las Vegas irratti argame uummanni lakkoofsan guddachuu yoo baate gara 20 oli uummanni fedha isaatiin jaarmaa kana gargaaruu fi akka inni guddatu gochuudhaaf gumaatanuu godhan. Kanaaf the work is effectively not done and jaarmaa kanaaf Jawaar he is one of the contributors. He is not uniquely akka biraatti ilaalamuun irra hin jiru. Haa ta'u malee nama always ofirratti hojii guddeelu rakkoon adda addaa irra ga'uu waan danda'uuf kanarraa akka qobamu directioninsaa strictly iddootti ramadame duwwaa irratti akka hojjetu jaarmaan directive kenneefira. Kanumaan sitti himuu barbaada. Waan dhoksine hin jiru hundumtuu ifaadha. Gara fuulduraatti OMN akka inni guddatu hawwii uummata Oromoo waan ta'eef hawwiin kuni karaa dhugaatti akka jijjiiramuu hiikamuu danda'uu fi jaarmaa kanaa wajjin dhaabbatanii karaa inni itti adeemu hordofuun bareeda. Raadar yoo waan hin taane cilaatti itti dibuu caljedhanii waan hin taaneen horfuu yoo ta'e ofuma hubaa jirra. Jaarmaa kana duwwaa osoo hin ta'in sagalee uummata Oromoo ukkaamsaa jirra. Kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Galatooma obbo Magarsaa. Obbo Abarraa mee gara keessanittan dhufaa. Durataan boordii Oromoo Media Network hojii gadhiisanii adeemuu isaanii ilaalchisee yaadii hedduun gamaaf gamasii kennamaa jira. Akka miseensi boordii tokko televizyinii irra bahanii dubbatanitti rakkoo jiruuf akka furmaati barbaadamu durataan boordii duraanii xalayaa miseensota boordiif erguu isaanii dubbataniiru. Ergi rakkoon jiraachuu isaa duraanuu beektu taheeti hanga durataan boordii hojii dhiisanii bahanitti maaliif eegdan?
Tole galatoon obbo Israa'el carraa kana nuu kennuu fi reediyoo Afura Biyyaallee dursee galateeffachuun barbaada. Akkasumas immoo baatii salgan sagalillee guutaan kun fakkaatu baatii darban keessatti jaarmaa qacalee kana ijaaruu irratti qooda Dr. Hamzaan akka dura taa'aa boordii OMN'tti godhee fi galata guddaa qabda jedhee utuun jedhin bira darbuu hin barbaadu waan namni hojjete dhugaan dhugaadhaa walii dhugaa bahuun barbaachisaadha. Isa kanan jedhe erga kana jedhee booda akkamitti bahee maal ta'ee kan jedhu oduu odeeffamurraa osoo hin ta'in kan Dr. Hamzaan miidiyaa alaarratti bahee himate keessa handhuura ta'ee kan mul'atu rakkoolee OMN keessatti dhalatanii fi yaada boordii OMN'tti dhiyeessee jennaanii narraa fudhachuu didanii komitee kan biraa dhaabanii jedhee himannaa kanarraa ilaala. Warri kaan achuma keessatti dhufan jedheen yaadaan. Mee kan saasuni dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu keessa dhaquun barbaadu maaltu ta'e? Isa sana himuun barbaada akka namni hubatu. Dhugaadha akkuma duratti Dr. Ahmad jedhanii rakkoolee OMN keessatti dhalatan jedhamee himamu walgahii lama irratti walgahii emergency walgahii atattamaa lama irratti yaada dhiyeesse. Inni lammataa gaafa March gaafa 22 na fakkaata guyyaadhuma galgala resign godhe sana walgahii yaamamne yaada karaa isaa rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhu dhiyeessee sanarratti bal'inaan boordiin irratti mari'ate yaada karaa Dr. Hamzaadhaa furmaata ta'a jedhee murtii ta'a jedhee kan inni dhiyeesse sana namni tokkollee harkatti kuni barbaachisaa miti kuni gatiin qabu namni jedhillee hin jiru. Kan irratti mari'atamee boodarra konsensaasiin irra yaadni kun yaada gaarii ta'ee utuu jiru karaa tokko ta'a gartokkee nu jalaa ta'a. Rakkoolee fi murnoonni kana keessatti namoonni mataa dhaamanii illee qoratamanii yaada isaanii ibsatanii erga yaadni karaa lamaanuu jiru walitti dhufee booda kanarratti furmaata itti barbaaduu fi murtee irratti kennuutu irraa yaada gaariidhaa gara fuulduraatiifis hojii OMN fillee isa kanatu karaa qajeelaa ta'a yaada jedhutu irratti mari'atamee boodarra akkam hagoonu jennaani ad hoc komiteen tokko kan kun amma waan kana qorattee fidde kun ad hoc komiteen tokko haa dhaabbattu yeroo gabaabaa keessatti waan kana qorattee haa fiddu yaadni jedhuufi. Yaadni kun yeroo ka'u walgahii sanaa tokko kan gaggeesse Dr. Hamzaadha. Yaadni kun ad hoc komiteen kana qorattu kun haa dhaabbattu yeroo jedhu namni tokko duraan dhaabbanne anonymous hundi keenya warrichirra jirru including Dr. Hamza irratti walii galle dhibbuu namoota kana warra kana keessatti koree kana keessatti qooda fudhatan ad hoc komitee kanallee warra keessatti miseensa ta'anii ad hoc komitee kana guujanu nama 5 nomineet goone nama 3 guu keessaa fillu nama 2 kan nomineet godhe Dr. Hamzaadha. Wanta ta'e himuu hin jedha jechuudhaan malee waan biraatiin miti. Dhuma irratti higguu ad hoc komitee kana fi tawaaroo kennimu anonymous utuu namni tokko dura dhaabbatiin torban 2 keessatti hojii keessan hojjettanii fiddanii kan duratti haasa'ame sana term of reference kaa'ame keessaa term of reference keessatti illee Dr. Hamzaan yaada baay'ee keessatti dhiyeesse sana fudhannee kenninee fi torban 2 keessatti akka gabaasa keessan nu galchitan qorattanii isas recommendationiidha roadmap gara fuulduraatti OMN jaarmaa cimaa tokko ta'ee gara fuulduraatti ittiin tarkaanfachuu danda'u akkaataatti rakkoolee kana irra aanu rakkoolee kanaaf illee furmaata maal akka ta'u keessatti dabalaatii akkanatti nu deebi'a jennee nuti immoo akka boordiitti
torban lamatti gaafa adoo komiteen kun koreen qoratu kun hojii ishee fittee dhuftu gaafa sana wal arginaa jennee hafuura gaariitiin obbolummaadhaan akka Oromootti wal eebbifnee addaan baane. Torban lama keessatti jechuun torban lama jechuun gaafa dheengadda koreen kun riippoortii ishee gabaastee jechuudha. Akkanatti addaan baanee wal eebbisnee nagaa walitti adeemnu jennee addaan baane Dr. Hamzaanis nu eebbisee nuti isa eebbisnee addaan baane. Kan ta'e kana isa booda ani ganama akka namni miseensa boordii tokkotti hirribaa ta'eetanii Dr. Hamzaa Rizaayin godhuusaa reed miidiyaa Torontoo TV irraan dhaga'ee soofin ta'e kana. Amma yaadni inni Dr. Hamzaan dhiyeesseef akkooleen jiranis asitti dhufanii qabxii 14 dhiyaatanii jiran boordiin kanarratti furmaatatti barbaaduuf gara fuulduraatti immoo akka jaarmaa jabaa tokkotti OMN tarkaanfachiisuu fi akka obbolaan kun fuuldura jedhanii irratti hojjechuuf irratti bobba'uudhaafitu reediidha. Waan tokko waan hin jedhin bira darbuu hin jaallannetu jira. OMN akka jaarmaa qacaree tokkotti jaarmaa dhiyoo ijaarame tokkotti irra deddeebinee jennee jirra. Kana kan jennuu fi instituushinii Oromoo baay'een nuti qabnu instituushinii sasteenii ta'e permanentii qabu ta'u tokko ijaarrachuudhaaf akka rakkoo guddaa qabnu hunda keenya hubata. Isarra darbee jaarmaan alaa kunillee jaarmaan ala biyya nu keessa jiru kanillee yeroo ijaaraman keessatti rakkoolee adda addaarra qunnamaa irra aanu yeroo fudhatanii. Kanaafuu jaarmaan kun rakkoo ni qaba hin qaba as any irra aanuudhaaf fedhii qaba 100% confirmation godha. Yaada qeeqa dhiyaatan fudhachuudhaaf jaarmaan kun banaadha. Banaadha. Qeeqni nuti ilaallu isa kanallee addaan baafnee yoo ilaalle irra OMN's ta'a nuufillee akka uummata tokkootti instituushinii ijaaruu jennuu fi gargaarsa ta'a. Yaada lamatu jira kan alatti social media fi internet media adda addaa bubbisaa jiru. Yaadni inni tokko jaarmaan ijaarranne kun rakkoolee qabu furatee jaarmaan isaa ta'ee akka inni as nu ba'uu fi maaloo kana godhaa kun maa kana ta'e jedhanii mataa banaadhaan hafuura gaariidhaan qeeqa ijaaraadha. Isa kana OMN mataa banaadhaan garaa bal'aadhaan fudhata. Gara fuulduraatti illee kana malee jiraachuu hin danda'u qeeqni nama ijaara jenneetu itti amanna isa kana akka tifan barbaanna. Yaanni inni biraa namoota takka taargeetii godhurraa dhimma qabu. Taargeetii kan jaarmaa kana godhantu jiru. Yaanni jaarmaan kun duratti yeroo ijaarame pre-OMN yaanni jaarmaa kana ijaaruu yeroo dhalate waligalteen walhubannaan tokko dhaabamee ture. Rakkoo yeroo sana jiru keessatti warra keessaa hafantu jiran. Warra keessaa hafan keessa harki caalaan jaarmaan kun akka inni muuxatee guddatee rakkoo qaburra aanee tulluqee akka inni fedhii uummata isaanii calaqqisu warra barbaadantu jiru. Warra amma OMN keessa hin jirre warra ta'anii utuu keessatti involviin godhin rakkoo jiruttis involviin godhin waan gargaarsa tutuun nagin ta'anii hawwii gaariidhaan warra ilaalamtu jiru. Warra yaada sana keessaa immoo dura dhaabbannoo yeroo sana sun individual yookaan immoo ilaalcha garaagarummaa irratti dhalateerraa hafan keessa kan utiin jedhin biran darbu warra qeeqa diigaa kan jaarmaa kana jissuu danda'u qeeqa diigaa including on Facebook, social media adda addaa irratti kan diinni keenya illee dhimma itti bahuu danda'u irratti bahanii warra day and night qeeqa yeroo tokko namaa godhanii yeroo lama namaa godhanii yeroo sadii namaa godhanii day and night warra itti bobba'antu jiru. Isa kana ana I appeal. Inni akkanaa kun yoo diina keenya gargaare malee Oromoodhaaf gatii hin qabu. Akkuma hundi keenya hubannu diinni keenya the first OMN dhabamsiisuuf yeroo meeqaan itti duulan through personalities levelii godhuudhaan amantiidhaan waan adda addaatiin sanatu jira. I'm afraid qeeqni akka sanaa warra kana gargaara isa kanarraa beekanii isaanii utuun beetii warri kana godhanii please hammaat maalinni namni wallabe
borin jijjiirama yerootu jijjiirama yaadatu jijjiirama OMN guddatee kan biraata wala malee waan qabnu bor walii wajjin hojjechuudhaaf deemna wala qusannu jaarmaa kanallee haa qusannu jedhaan warra yaada akka sanaa deemsisaa jiraniif so warri kaan warri keeta jaarmaa kanaaf kennani jaarmaan keessan dhagaa jira humna qabuun the board has the power akkuma duratti jedhamee namoota fedhii gaarii qabantu intentionii gaarii qabanii fi dandeettii qabantu keessa jira weelluun waan qabnu hunda dhimma itti baanee jaarmaa kana gara jaarmaa isitaa kan uummata Oromoo boonsutti jijjiiruudhaa fi fedhii qabnaa dandeettiin isin jiraan jedha Dr. Hamzaan illee amma yeroo ammaatti bifa kanaatiin hojjechuudhaaf walii wajjin hojjechuudhaaf rakkoon jiraatu nurraa haa ba'u malee haalli jijjiirame yaadni jijjiirame gara fuulduraatti haalatu jijjiirama inamiitu diinatu walitti firataa kanaaf dandeettii inni qabu expertise inni qabu gara fuulduraatti OMN dhimma itti ba'uudhaaf fedhii qabna innillee akka fedhii kana qabu ittiin amana maaliif jaarmaa kana jalqabarraa jalqabee itti amayee jira so jaarmaan inni itti amaye kuni akka kufu hin fedhii hin qabu isa kanallee akka muunaa hubatu marwaadha ani akka miseensa boordii tokkotti kana jechuudha kan inni haalli itti deeme gabaabaatti kana diteeliin kaani waan inni achirratti himatu maajoritiin isaa waan koreen ad hoc komiteen qorattee dhufte keessa jira furmaata itti barbaadamaa jira jedha. Baay'ee gaariidha. Obbo Honok dhimma seera laallattuudha wanti gaaffiin kun itti aanu OMN irratti namoota OMN waliin hidhata qaban irratti karaa adda addaa komeen dhihaachaa jira komee ciccimaa kahaa jiran mormii fi wal dhibdee nam-tokkee irratti kahan seeraan gaafachuuf akka qophee qabdantu addeeffame ibsi boordii illee akka tarkaanfiin karaa seeraa fudhatamu ajaja dabarsuu isaa addeessa Oromo Media Network haala darbeerraa barachaa jiramoo Oromoo waliin mana seeraa yookiin koort wal dhaabuuf qophaa'aa jira. Galatoomii jalqaba reportii kan sana baasuudhaaf aangoof maandeetii kan qabu qorannoo kan hundee koree ad hoc sana waan ta'eef ekspertiin keessatti kan barreeffamu exclusively on kan godhu ayyaa sana koree ad hoc sanadha so koreen sun independent haala ta'een ofiisaa kan qorannoo gaggeesse reportii waas kana keessa jira garuu akka ogeessa seeraa tokkotti dhimma kanarratti yaada koo kennuudhaaf number one, namni kamiyyuu Oromoo haa ta'u, Oromoo haa ta'u, public media yookaan immoo charity organization akka OMN irratti yaada qeeqaas haa ta'u, yaada barbaade guutumaa guutuutti dabarsuudhaaf mirga guutuu qaba. Kun biyya walaba keessa jiraachaa jirra. Dhaabbata biyya walaba keessatti hundaa'edha. Freedom of expression, First Amendment, Constitution biyya kana keessatti guutumaa guutuutti nama kamiifiyyuu ni eega. So namni kan diina ta'u, fira ta'u haala waan barbaade jechuu danda'a waa'ee OMN. Wanti murteessu garuu dalagamti dalagnu hojii nuti hojjennu delivery nuti uummata kanaaf tajaajiluuf wanta ni deliver gochaa jirrutu dhaabbata kana madaalaa jechuudha. Kun utuu ta'ee jiru kaayyoon reportii kanaas baajata qabnutti resursii qabnu mainly kan irratti focus godhu dalaga isa substantiif ta'e kunis naanni miidiyaa broadcast gochuu irratti kan focus godhu malee resursii dhaabbata sanaa mana murtiitti namoota waliin wal dhaabuudhaaf kan irratti focusii akka hin goone ashuursii gochuu hin danda'a. Haa ta'u nuti namoonni tokko qeeqa isaan kennanii fi yaada isaan kennan freedom of expression iyyuu haa qabaatan malee haalli isaan ittiin yaada isaan dabarsan gaafa ilaallu haala defamation of keessaa qabaatudha. Defamation jechuun yookaan maqaa balleessuun namni tokko waan barbaade haasa'uu danda'a garuu there is a cost, there is a legal cost. Legal cost means maanni sanctionii qaba.
you have to pay for it. Dhaabbanni kun defamation yookaan kaballeessii approve godhe sababa jechoota sanaatiif yookaan sababa allegationii unfounded ta'an sanaaf maqaan dhaabbata kanaa kan bade yoo ta'e daameejiin irra gahan yoo ta'e dhaabbanni kun gaafachuuf mirga qaba garuu sun riippoortiin keessatti wanti dhiyaate akka dhaabbanni kun mirga guutuu akka qabu legal remedy yookaan immoo legal recourse jiru ilaalchisee manneen akka strateejii mataa qabaachuu akka danda'u beeksisuudhaaf kan xiyyeeffatu natti fakkaata garuu primarily hojiin OMN daily broadcast gochuu waan ta'eef resource groups achirratti invest gochuu waan ta'eef gara mana murtiitti guutii yookaan litigation unnecessary ta'an geggeessuun strategically important natti fakkaatu legally recommended natti fakkaatu so gama kanaan ilaala. Baay'ee gaariidha obbo Henook baay'een si galatoomfadha gara Dr. Birhaanuu amma gara ogummaatti dabarra Dr. Birhaanuu ogummaan keessan hojii miidiyaati akka editor in chief yookiin miidiyaa tokko gulaalaa miidiyaa tokkotti Australia jiraattanii miidiyaa biyya addaa jiru tokko hoogganuun hin rakkisu kan jedhudha dhimmoota ogummaa gaazexeessummaan faallaa tahaniif tarii gaazexeessitooti hojii isaanii akka karaa ogummaa isaanii dalaguu hin dandeenye dhiibbaa irraan gahuu malan akkamiin to'achuu dandeessu miidiyaan tokko walaba jedhamee waamamuuf dursa gaazexeessichi miidiyaa sanaaf dalaguu walaba ta'uu hin qabu jedha gaaffiin koo mee kanaaf deebii keessan. Ulfaadho obbo Israa'el kallattiinumaan gara gaaffii keessa seenuudhaa fi fageenya irra ta'anii hojii gulaalummaa kana hojjechuun dhiibbaan qabu kan jedhu ni dhiibbaa qaba. Dhiibbaa sana gaa furuudhaa fi teeknooloojii fi yeroo ofiitti yeroo ofii aarsaa godhanii haalli itti hojiin miidiyaa kun fuulduratti tarkaanfatu gochuudhaa fi amma onaatti yaalii gochaa tureera akka dhuunfaattis ta'u egaa maalidhaa kun hanqinni humna namaa waan jiruuf dhaabbanni kun immoo haaraadha waan ta'eef amma karaa qabatutti aarsaa hunda kafallee karaa qabsiisuu qabna yaada jedhuun amma onaatti wajjiniin tarkaanfachaa jirra. Ni dhiibbaan qabaa keessumaa fageenya irra taa'anii hojii gulaalummaa kana hojjechuu qofaa otoo hin taane yeroon illee yeroon simbira jiru amma kanallee amma na biratti gara sa'aatii 4 ganama simbiratti guyyaadha. Halkan irriba dhiisee kanatti wajjiniin taa'ee haasaa jira jechuudha. Hojii isaanis akkasuma kan hojjetamu. Kun akka dhuunfaatti dhiibbaa guddaa irraan fideera. Garuu immoo hojiin kun karaa qabachuu qabaa, amma ta'e tarkaanfachuu qabaa, karaa qabsiisuu qabna yaada jedhuun aarsaa kafalleetti deemaa jirra. Teeknooloojiidhuma jirutti fayyadamne amma ta'e rakkoolee jiran sana furuudhaaf yaaliin hin godhama. Yaalii gochaa tureera. Kun akkasitti deemaa jechuudha. Karaa gara biraatiin gaazexeessummaan keessumaa kaayyoon Oromiyaa miidiyaa neetwork itti dhaabbate eeguu miidiyaa walabaa uummanni Oromoo qabu hin guunnaa kan jedhu bu'uurri isaa gaafa dhaabbate jechuudha. Miidiyaa walabaa jechuun immoo maal akka ta'e ifadha. Dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa ta'ee naamusa ogummaan sun gaafatu itti gaafatamummaa ogummaan sun gaazexeessaa sanarraa eegu guutanii hojii sana hojjechuu jechuudha. Kana jechuun yeroo garagaraa haalli itti ibsamu xinnoo haalli itti wal faalleessu hin jira. Fakkeenyaaf gaazexeessaan tokko walaba ta'ee hojjechuu qaba jechuun gaazexeessaan sun waan barbaade miidiyaa sanarratti
baaseetuma akka barbaadetti wanni jedha jechuun miti. Ogummaan kun gaafa walabummaa isaa eegdu gaazexeessaa sanarratti itti gaafatamummaa tokko hin ka'a. Kun daangaa isaati. Itti gaafatamummaa hawaasaa qaba. Itti gaafatamummaa ogummaa sun barbaadu guutuu ulaagaa ogummaan sun barbaadu guutuu isallee dabalataa jechuudha. Gaazexeessummaan itti gaafatamummaa hin qabne anarkiidha yookiin propaagandaadha. Kanarratti kan uummanni keenya nu hubachuu qabu. Gaazexeessaan tokko walaba ta'ee haa hojjetu gaafa jedhamu itti gaafatamummaa walabummaan sun fidee dhufuu hin jira isa guutuu qabaa jechuudha. Haala kana wajjiniin wal qabatee Oromiyaa Media Network editorial policy yookiin imaammata editorialii boordiin raggaasee nu diriirse tokko qaba. Bu'uuraalee irratti hundaa'an arfan tokko hin qabu. Isa jalatti immoo naamusni gaazexeessummaan isumatti iyyuu kan ittiin hojjetamu ni tarreeffamee hin jira. Isarratti hundoofneeti qajeelcha sanarratti hundoofneeti kan hojii keenya hojjennu. Kana akkaataa sanaan walabummaan ogummaas kan itti ibsamu haala sanaan jechuudha. Kan wajjin wal qabatee gaaffiiwwan ka'an turaniiru alaa isaatti kan odeeffamanii jiru. Akka gulaalaa muummee tokkotti dhiibbaa adda addaa hin uumaa yaadni jedhu ka'aa tureera. Dhiibbaan ani kun haa ta'u kun hin ta'in jedhee haalli atti uume addatti waan jiru natti hin fakkaatu. Akka gulaalaa muummeetti garuu qajeelfama sana eegsisuudhaaf yeroo hundaa tattaaffii nan godha. Kanagaa diktaatara ta'ee miti garuu hojii keenya gaafa hojjennu ganama wanni qabnaa walgahii editorialii jennaani odeeffannoon karaa adda addaatiin nu dhufa. Isarratti hundi keenyayyuu teenyee gara hojiitti otoo hin bobba'in isa kamtu oduu ta'a kallattii kamiin isa kamtu oduu nu ta'uu danda'a isa kamtu immoo rakkoo qabaa kan jedhu ilaa sirriitti irratti mari'annee erga murteessinee booda hojii addaan qooddannee gara hojiitti bobbaanaa jechuudha. Kana keessatti gaarii achitti ogeessi achitti irratti waliigale sanarratti hundaa'ee karaa ogummaa isaatiin wanni godha hojii kana hojjetaa jechuudha. Achi keessatti resident editor kan jedhaman hin qabna. Guyyaa guyyaadhaan duty editors jennaani guyyaa guyyaadhaan kan raawwachiisan jechuudha. Achitti erga irratti mari'annee murteessinee booda olaantummaadhaan bakka sanatti hojii sana kan raawwachiisanii jechuudha. Sagantaa dabalatee oduu dabalatee wanta nuti murteessine sana hojiirra oolchuudhaa fi walaba ta'anii itti gaafatamummaa fudhatanii kan achitti hojjetan hin jiru. Isaan erga hojjetanii qilleensarra oolee booda immoo qorumsiisaa sana kaleessa kan hojjenne suni maaltu hanqataa jabinni isaa maali hanqinni isaa maali har'oo akkamitti fooyyessinaa kan jedhus isa irratti mari'annee immoo hojii bifa haaraatiin kan boruu sana immoo jalqabnaa jechuudha. Akkasitti kan raawwatamu kana keessatti yeroo baay'ee konsensasiidhaan kan itti deemaa jirru bifa ogummaa kun barbaaduun yaadi adda addaatti kennamee karaa adda addaatiin irratti wanni godhamee jechuudha. Kana keessatti kan xinnoo akka saalfiittis kan nama saalfachiisu tokko kana waan achirratti mari'an yaada adda addaa achirratti editoraalii irratti kennamu daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 booda hawaasa keessatti bittimanii bahee dhagama. Abalu akkana jedheera achirratti abalu akkas jedhee jiranitti abalummoo akkas godhee jiranitti kan jedhu achuma waan achitti waan ogummaa kanarratti mari'annu sun daqiiqaa 2-3 booda hawaasa keessatti dhagahama. Kun baay'ee saalfachiisaadha. Kun akkamitti ilaalama? Muuxannoo dhabuurraan kan naaf hojjettoonni tokko haalli isaan waan waajjira keessatti ta'ee fi waan waajjira keessatti achitti hafuu qabu tokko hawaasa keessatti baasanii deemanii hubannoo gara biraa qabsiisuun karaa adda addaatiin mul'achaa tureera. Sirrii miti. Karaa gara biraatiin akka rakkootti kan ka'aa turre dhaabbanni kun haaraadha. Reefu ijaarameen dhumne ganaa ijaaramaa jira.
Kana keessatti dhaabbata kana gaafa jalqabnu hojjettoota background adda addaa irraa walitti finne nama tokko yookiin lama hojii muuxannoo gaazexeessummaa amma ta'e kan qabu barumsas kan qabu achi keessatti kan hojjetan. Warri kaan background adda addaa irraa dhufanii kaan isaanii dhaabbata caaseffamee ijaarame keessatti iyyuu muuxannoo warra hin qabnedha. Muuxannoo haaraadhaan kan isaan hojii jalqabanii kana keessatti xiyyeeffannaa kan kennaa turre ji'a 8 kana keessatti wal barsiisuu karaa wal qabsiisuu wanta akkasii irratti xiyyeeffanneeti kan hojjechaa turre. Ammallee hin hafa baay'ee nu hafa. Maaliif hanqina humna namaatu jira. Karaa ogummaa kanaanii namoonni gararratti dhufanii hojii kana hojjetan yeroo baay'ee affeerreerra yeroo baay'ee wanni gooneerra beeksisneerra beeksisa nuti baafne irratti hundaa'anii affeerraa nuti dhiyeessine irratti hundaa'anii gara keenyatti dhufanii kan hojii kana hojjechuu fedhan argachuu hin dandeenye. Kanaaf warruma jiran irratti hundoofne hojii kana hojjechuudhaaf kan yaalii gochaa turre. Kana keessatti gaa ammuma qabanii waanuma qabaniin wal guddisaati kan deemuu nurra jiru jennee akkaataa sanaan hojii hojjechaa turreerra. Kana keessatti gaa dhaabbanni dhaabbata seera qabaa kan ittiin bulmaata qabaa waan namni ati qaxartus waan inni dhaabbata kanaaf hojjetu jira. Dhaabbanni kun nama ati qaxarturraa kan eegu jira. Namni sun immoo dhaabbaticharraa kan eegu jira. Akkuma sila obbo Keenoo keessaa turetti yoo kana guutuu baate yeroo kamiyyuu hojiirraa dhaabuu hin dandeessa. Garuu akka kanatti nuti nama hojiirraa dhaabne hin jiru. Naamusa hir'isuudhaanii adabbii kan fudhanne hin jira. Erga adabbii sana fudhatan immoo booda hojiin hojjechaa turaniiru. Erga booda fedhii isaaniitiin namoonni lama gadhiisanii deemaniiru. Garuu alatti kan odeeffamaa jiru namoonni ari'attan jedhaniiti kan odeeffamaa jiru. Nuti namni ari'an hin jiru. Adabneerra erga adabnee booda immoo nuun ta'u jedhanii warri ba'an hin jiru. Mirga isaaniiti kan irratti kan mirga isaaniitiif homaa gochuu hin dandeenyu. Kana kan jiru jechuudhaaf kana irratti gaaffii gara biraa kan naa deebisuu jiraate fufuu nan danda'a. Gaariidha. Mee gara booddaatti deebina isatti mee gara obbo Girmaatti deema. Obbo Girmaa Oromoo Miidiyaa Neetwoork maqaa isaa fi sochii isaa duraanii irraati kan hubannu miidiyaalee Oromoo walitti fiduudhaan miidiyaa jabaa tokko ijaaruuf akka ta'etti beekna. Obbo Girmaa jalqabaa kaasee haala maqaan Oromoo Miidiyaa Neetwoork jedhamu kun itti moggaafame illee namoota muraasa beekan keessaa isin nam tokko CEO yookiin hooggan olaanaa Oromoo Miidiyaa Neetwoork ta'uudhaan baatilee 8 darban hojjechaa turtaniittu. Akkuma beekamu uummati Oromoo kiraay saatalaayitii sa'aatii 24 kaffalaa jira. Garuu kan isinitti dhimma bahaa jirtan guyyaatti yoo baay'ate sa'a 2 yookiin walakkaa sa'aatiiti. Qabeenyaa lafatti badaa jiru kana akka inni hojii irra oolu maaliif tattaafachuu dadhabdanii miidiyaalee Oromoo jiran walitti fiduuf yaaliin gootan jira? Deebii gaaffii kanaaf kabiroos sagantaa keenyaa itti aanu keessatti qabannee isinii dhiyaanna. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.